maatiiwwan malkaatuu bakka fayyaa keessanii galata waaqayyoo anaaf waaqayyoo faa galatoon nagaa kooti akkamsin ayyee baga nagaa taatanii bakka artanitti ammas waaqayyoo fayyaaf nagaa isinii haa kennu isiniin jedha. Namoonni kana dura chaanaalii keenya nuuf ilaalaa akkasumas subscribe naaf gochaa turtan ulfaadhaa isinan jaalladhaa isinan kabajaa. Amma moo namoonni kallattii chaanaalii kanaatti amma dhuftan please subscribe gochuun dagatina. Egaa subscribe gootanii mallattoo akka bilbilaa kan al tokkoof cuqaasuun dagatina. Innis viidiyoowwan ani hojjedhe kallattumaan akkasiin qaqqabaniif jechuudha. Har'a immoo waan itti gammaddan jedhee yaada wayiin qabadhee dhufe. Innis maal seetu namoonni yogguu feesbuukii fayyadamtan jechuudha. Otoo namni tokkichi isin argin osoo namni tokko isin hin beekin online irra jiraachuu keessa namni tokko osoo hin beekin haala salphaan fayyadamtanii akka baatan jechuudha. Otoo namni tokko isin hin beekin fayyadamtanii akka baatan isan isinitti mul'isu barbaade haala kamiin hidin gochuu dandeenya yookiin otoo fayyadamaa jiraannu akka nama online irra hin jirreetti gochuu dandeenya isa jedhuun isinitti mul'isa. Kanaaf video kiyya hanga dhumaatti ilaalaa sana malees laayikii tuqaa laayikiin tokko isiniif salphaa ta'uu danda'a naaf garuu baay'ee jajjabina naaf ta'a kanaaf please laayikii tuqaa. Egaa mee Facebook accountii koo Facebookii kan kula bani haa ilaalu. Akkam baniin kanuu kana jechuudha. Facebook accountiin kan koo kana jechuudha. Eessa deemtu jalqaba iddoo kana deemtu iddoo tuqaa sadiin kana kinoo iddoo kana deemtu achi tuqxu jechuudha. Egaa tuqxanii bifa kanaan isinii fidaa sana booda akkas ol dhiibdu egaa sanii settings isheen jettu jala inuu iddoo kana waan jirtuuf iddoo kana al tokkoof cuqaastu. Egaa cuqaastanii kinoo bifa kanaan isinii fida jechuudha. Egaa sanii akkasitti ol deemtu. Egaa deemnee active status isheen jettu kinoo jirti ishee kana al tokkoof cuqaasna jechuudha. Ishee kana egaa cuqaasni akkasitti accountii profailii keessanitti isin galcha jechuudha. Iddoo kana eegasanii iddoo kana kinoo mallattoo magariisa kana iddoo kana jechuudha. Iddoo kana al tokkoof tuqna jechuudha. Egaa tuqni kana nu baasa chaatii on off gochuu dandeenya jechuudha. On chat jedha jalqaba. Inni lammataa off chat waan jedhuuf off chat kana gootan taanaan namni tokko iyyuu otoo isin fayyadamaa jirtan akka fedhii keessaniitti akka garaa keessaniitti fayyadamuu dandeessanii namni tokko isin beekuu hin danda'u akka isin online fayyadamaa jirtan jechuudha. Isin beekuu danda'u jechuudha. Kanaaf eessa tuqxu mallattoo ishee tana jechuudha. Mallattoo raayitii tana ishee gargadaantu iddoo chat off jettu kana as tuqxu jechuudha. Kinoo akkasitti naa badeettee jechuudha. Kinoo jalqabaa asitti magariisa kan ture sun amma daalachatti deebi'e jechuudha. Namni tokko eeguunaan chaatii fayyadamaa jiru namni tokko na arguu hin danda'u jechuudha. Isinis haala kanaan fayyadamuudhaa dandeessu jechuudha. Baay'ee salphaadha waan baay'ee kallattuma salphaan hojjetachuu dandeessan jechuudha. Viidiyoo kiyya waan ilaaltaniif galatooma. Viidiyoo kana like share gochuun dagatina na jajjabeessa akkasumas koomantii naa kaa. Hanga viidiyoo itti aanutti nagaa naaf tura isinan jaalladhaa. Ciao. Sexy lady.